السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم جرتو كبجمتو تافي جالتمتو تانالي إفاورو الرس كسمة كنا كاسرة تبرمات في بولت دبينة تنجرة دون كتنين بيتن جدي ياده ورهم بين الليمو أسمان كبرتن تاتني أكسمه مو كرا تيك توك تيني سدو بكماني تيك توكي أبولوما أبولوما أكويسة ديجا تولان سرچيو غوتان كرا تيك توك تيني أرغتني غورسافي دعوة هدو أچران دعوة أمانتي إسلام مالتو نورائي كما كجد وچين كدا ورسانيدا akkasuma immoo karaa chaanaalii maal jedhama chaanaalichi maayituub kan jedhu sarchii yoo godhan yookiin maayituub jennee barreessine jechuudhaan sarchii yoo godhan achirraa gorsa hedduu argachuu dandeettanii chaanaalni isaanii kun chaanaalii addisii reef banameedha nama immoo karaa chaanaalii addisii dhufe kana hedduu immoo jajjabaata haalichi garagaraa sabiskiraayib godhuratti ta'e kanaaf akka isaan karaa fuulduraatti deemuu danda'an nama beekumsa hedduun bira jiruudha beekumsa ilmii shari'aas ta'ee ka waa hundumaatu ka biratti argamuudha kanaaf nama kana yoo jajjabeessan ta'e waa hedduu barnoota hedduu irraa baratuu dandeenya nuti marti keenyaa jechuudha mee kanaaf karaa chaanaalii kana wanti banuu danda'anii fi maayituubiin kun maal nu dabarsuudha kaayyoon maayituubii kanaa hoo maaliif akka baname gabaabsanii ibsa nu godhanii liinkii maayituub moo as jala akka kennu ta'a isin moo leeytanii warroonni chaanaalii ifaa boru isinis moo miseensi akkuma beekamu miseensi xiqqaadha xiqqaas taatamoo keerii dalagummoo xiqqaattee hin qabu nama shan jaallee ta'u hanga nama 300 taatanii jirtanii namni kun leeytanii nama kana yoo jajjabeessitan isaaf hamilee ta'a waan ta'eef jecha mee gaafii kiyyaa itti aanu maayituubiin sababni inni banamuu danda'eef maa inni kan jedhudha isaa wajjin turtii gaarii isin jedha ibsaa maqaa isaaniillee asumaan isin taasisanii salaamata isin gaafatan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan kiyya maayituub jedhama. Maaliif maahi jechuun maa qubee haa fi qubee iidha. Qubee basadii irraa maqaan moggaafame maahiin maqaa rasuulatis alayhi salaatu wassalaam. Maayituub gaafa ati jettu namni jaalatus jira ka jibbus jira maahii jechuun maalinni maaf akkana moggaasa wanni jedhu namatti uumamuu danda'a. Maaliif banamuu danda'e maaliif banuu si barbaachise gaafii jedhuuf baay'ee dansan. Yeroo kana keessatti akkuma beekamu ustaaza kiyya dacheen tuni sooshaal miidiyaa kana namni baay'een banatee jira. Silaa banatu hin barbaachisu. Beekamaadha sooshaal miidiyaa waan gara biraankii jedhanii ullaa deemuun wal arrabsuun wantoota garagaraatu jiru. Kana keessa kun hundi dachee kana keessa waan jiruufi ilma namaa kana gaafa bakka tokko irraa arrabni rabbiin ajajni nurra kaa'e wa'amur bil ma'ruufi wanha anil munkar toltutti nama ajajiiti hamturraa nama dhoorgii rabbi nun jedhu garuu gaafa ilma namaa kana waan kana siif hin ta'u dhiisi wanni kun siif hin ta'u jettuun waan isaaf ta'u wayii jala qabu qabda. Waan isaaf ta'u wayii waan wayii tiraayyoo dhoorgite waan inni bakka silaasan dalagu isaa hin dalagu fiddee jala kaa'uu qabdu itti agarsiisuu dandeetta. Yoon atillee ka bakka kanaan ittiin himne taate inni gaafa sammuun isaa waa barbaadee achirra osseene ergaan inni argachuu danda'u ergaa san qofa tokko inni lammaffaan baroota darban keessa ergaan afaan oromootiin nama bira gahu baay'ee diqqaadha. Namni keenya ergaa isa bira gahu hammaan xiqqaata. warroonni afaan oromoo sooshaal miidiyaa fayyadamuun askaluu kana waan ta'eef askaluu kana kaluu keessaa immoo ani immoo hunda keessaa askaluu kana keessaa warri ati keessaa askaluu bareeda maashaallah. Kanaaf gaafa kana laaltu dirqama ammallee dandeettii rabbiin nu bira kaa'een hawaasa keenya tajaajiluu danda'u qabna. Fakkeenyaaf diraamaa, koomeedii, nashiidaa, walaloo fi akkatti daawwaa noormaalii iddoo kamittuu dabarsamu kana diraamaa dhaan lafarratti dalagaa turre san osoo hawaasa keenya kana bira hin geenne hedduu ajaa'iba ta'uu danda'a. Ittiin bohaaruu danda'an jennee waan abdii qabnuuf bakka kanaan bakka irraan biraan geennu kana godhanna jechuufi sallallahu alaihi wasallam. Hayi asitti immoo dhaamsa hedduu nu dhaamtanii jirta. Wanna dhibe keessaa warroota waa'ee sooshaal miidiyaa hordofan keessaa ijoollee islaamas ta'ee kamuu haa ta'uuti warroota waa'ee jireenya isaanii kana dubbatu warroota waa'ee amantii islaamummaa kana deeggaruu fi dubbatu yeroo isaan sabiskiraayib nu godhaa jedhan fooloo nu godhaa jedhanii fooloo warra qullaa deemu fooloo wanta silaa hiika jireenya keessatti illee hiika hin qabne akiratti illee hiika hin qabne ka waa hunda keessatti hiika hin qabne yoo laaltu waa yeroo itti gubdu malee ka gosa takka achirraa hin fudhanne fooloo guddaa qaban sabiskiraayib guddaa qaban hordoftoota guddaa qaban warroonni waa'ee rabbii dubbatu waa'ee jireenya isaanii ka duniyaa fi akiraa dubbatu isaanan kana warra fooloo hin goone warra san fooloo godhan maali sababni isaa inni sababa guddaa qaba sababa mataa ofii danda'e qaba. Bakka khayriititti kootuu gaafa ati jettuun gaafa imaam mu'azzinni masjida dhaabatee hayya alal falaah jedhu shayxaan immoo kootuu gara balaa jee lallabaa.
shayxaanni kun immoo yajrii min ibni aadama majraddan qaama ilma namaa kana keessa akka dhiigni nama keessa deema tana isaa taatu argeemi a'uudhu billaahi ila qullaa deemti osoma jedhu harkaan kama qaqqabe ta khayrii tana mootu jecha takka tan lama ta dhaga yoo arge isheen daawaa godhadheetuma bira tana ol harkisa bardafee yookiin gabbutaa yookaan ol butu wayita inni keessaa jecha wayii argee itti deebi'u bara dheera achi san keessa kanaaf takkeerii guddachuu dadhabde nama imaana qabutu harki isaa asii hiixata kaan shayxaanni osuma laali wallaahi osuma jettu haye silaa namni suni ka inni follow godhu yookiin subscribe godhu ka kayrii baay'ee kayrii follow godhu subscribe godhu ka godhu sammoo itti maasitaa moo itti maasitaa silaa wanda kana moo nama biraan gahaa jira guddisa jira deeggara jira karaa irratti deeggaru kun moo karaa sirriitii miti karaa kayriitii miti gidee kana moo ofii harkaan dalage rabbiin biratti itti maasitaa moo itti maasitaa akkanatti Allahumma salli wa sallim alayhi gaafii kana dhiyaatuun qabu jechuuf yoo dhiyaate malee namaa ifantu sirriitti dhiyaatuun qabu jechuuf yoo dhiyaate malee namaaf ifantu namni gaafa hamilee argate gaafa namni bira dhaabbate gaafa ergaa isaatii namni iddoo kenne ka irra dabalee dhufu hamilee godhatee dhufa akka namichi kun haraama kana dabalee guddisee gaaran gahee akkatti qopheessee fiduufuu ka sababaa ta'e ka hamilee itti ta'e gara kanaafuu inni warra dalgeessaniin garaagarummaan qabu waliin dalagaa jira jechuudha. Ilmi namaa kun bakka itti mindaa galfamu baay'ee san keessaa tokko ni yemasaa inni illee gaafa asii foloo godhee wanni inni erge hundi na bira haa geettu jedhu sun in dadhabe malee akkasitti erguu hawwii qabaachuu isaa erga kanaafuu walumaan qoodatan sheeriidha jechuun kun sheerima kaampaanii sheerii ijaaramee jechuudha. Ayye sun kana yoo ta'u akkuma akka silaa sharrii dalage sun waan badii dalage sun sharrii argatu yookiin warra biratti itti gaafatamu ka kayrii waa'ee daawwaa kana sheer godhu yookiin foloo godhu sababni argatu jira. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam baniin aadamiin gaafatan haadha manaa keenya tana yoo wajjin jiraannu tana kamitti sababa arganna kunoo fedhii makeen nafaa baatuudhaaf itti dhaqnee haadha manaa teenya tana wajjin jiraannaa jennaan ara'aytum loo wada'aa fil haraami jaaniin osoo waan achi kaayesan bakka halaalatiin dhaqe tana bakka haraamatiin dhaqe maasiyaa qabaa jennaan ergamaa Rabbii beekama ka haraama dalage waan hin taane beekamaadha kun jennaan wakadhaalika loo wada'aa fil halaal akkuma sayyoo karaa halaalatiin deemillee khayrii qaba jechuu ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam nu dubbatan asirraa hubachuun baay'ee danda'a. Kanaafuu akkuma sharrii yoo dalagan itti maasi ta'an khayrii yoo dalagan galata akka itti galataman hordoftoonni keenya isaan nu mirkaneessa. Kanaafuu waan daawwaa ta'e sheer gochuun subscribe gochuun irratti jajjabeessuun isaanuu daawwaa godhuudha illan tastatii bilisaanika fa bilisaani ghayrika yoo arraba keetiin hin danda'in arraba nama birootiin daawwaa godhu jechuudha jira. Kanaafuu nama daawwaa godhu sanii akkuma nama daawwaa godhaa jiruuti. Akkuma kaampaanii sheeriitii mireen illee ergaa kana nama inni bira gahuu hin danda'in biraan gahee jira. Kanaafuu hordoftoonni keenya waa hedduu asirraa baratanii fi dhageettan jedheetti yaada. Warroonni yeroo hunda keerii agartanii ijuma laaltanii bira turtan karaa qarqaaruun barbaachisuun hundumaayyuu qarqaaraa isin jechuun asumaan dhaamsa liinkii maayituu azala isinii kenna sabiskiraayib gochuu moo hin dagatinaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.